Hello, akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatanii part 3 personality theory kan chapter 6 irratti fufnee ilaalla. Ifama kanaan dura akkuma beekamu personality theory ilaalu eegalleerra. As keessatti personality maal akka ta'e waliin define gooneerra. Personality jechuun amala dhaabbata dhala namaa kan ta'e nam tokko irraa adda kan isa taasisu uniqueness dhaaf persistency kan beekamu. Uniqueness jechuun addummaa nama tokko jechuu yogguu ta'u addummaan sun immoo adda ta'uu namaa sun immoo persistently itti fufiinsaan kan mul'atu ta'uu isaa dubbannee jirra. Personalitiin character fi temperament irraa adda akka ta'e character jechuun value judgment kan namoonni ittiin nama moggaasan abaluu gaariidha abaluu hamaadha kan jedhani moralityidhaa fi wanta seeraaf duudhaa uummataa wajjin wal qabsiisanii waan namni ittiin nama waamu ta'uu isaa character ta'uu isaa dubbanneerra. Temperamentiin kan wajjiniin dhalatu amala ittiin namni beekamu abaluu abaluu ariifataadha abaluu nama aaruudha abaluu nama eekkamtuudha eekkamaadha waan xiqqoodha nama boo'uudha nama emotioniin isaa yookiis currisni isaa tokkichumaan ka'ee boba'uudha. Kun temperamentii jedhama jechuudha. Temperamentii irra caalaatti bioloojii keenya wajjin kan wal qabatu kan wajjin dhalannu yogguu ta'u karaakteriin immoo irra caalaatti saayikooloojii keenya wajjin kan wal qabatu kan ittiin namoonni ittiin waaman ta'uu isaati. Temperament usual mood kan jedhamu jechuu ta'uu isaa dubbanneerra. Lamaanuu amala jenna afaan Oromootiin amala inni tokko kan wajjin dhalannudha amala inni tokko kan itti guddannee ofirratti moosifnu inni karaakterii jedhama jechuudha. Temperamentiin immoo amala nama ariifatu nama aaruu nama dheekkamuu nama waa xiqqoon keessa galee emotional ta'uu kun temperamentii jedhamte jechuudha. Haa ta'uutii lameenuu immoo qaama personality akka isaan ta'an dubbanneerra achi theory personality waliin dubbachuu eegalleerra inni jalqabaa psychoanalytic theory kan Freudidhaan formulated ta'e yogguu ta'u akka namtichi kun jedhutti inborn needs drives and characteristics wanti nu fudhannee dhalannu amalli keessa keenya jiru inni unconscious personality keenya keessa jiru dhiibbaa akka personality keenya irratti yookiis eenyummaa keenya irratti dubbannee jira. Akka namtichi kanaatti levelii mindedha yookiis sadarkaan sammuu keenya bakka sadii jira preconscious, conscious mind and unconscious. Preconscious yogguu jennu this consists of anything that could potentially be brought into conscious mind. Conscious kan jennu preconscious hubachuudha conscious hubachuun gaariidha. Conscious kan jennu waan haa ta'u jennee beekaa gochaa jirru waan sammuu keenyatti yaadatamaa jiru wanta dammaqiinsa sammuu keenyaa jala jiru ta'uusaa beekne. Preconscious kan jennu garuu waan sammuu keenya keessa jiru ammatti yaadachaa kan hin jirre long term keenya keessa kan jiru yoo barbaachisaa ta'e yeroo fudhannee humna fudhannee achi as baasuu yaadachuu kan dandeenyu kan ta'u. Unconscious kan jennu immoo kuusaa miira kuusaa yaada kuusaa yaadannoo keessumaa kan ittiin namni badaa yaadachuu hin dandeenye kan gadi fageessinee gadoo xiinsammuu keenyaa keessa gadi fageessinee keenya keessumaa fedhii hawaasa biratti fudhatama hin qabne kan safuu qabu baay'eensaa garuu kan jireenya keenya dhiibbaa uumu achi keessa ka taa'u inni immoo leevelii sadaffaaf isa gadi fagoo ta'uusaa argina jechuudha. Theory of personality keessatti structurein sadiitu jira. Ego and superego jennee jira. Childhood achi keessatti garuu principally sadii isaanis maayini childhood experiencing unconscious desirein jireenya nama guyyuu namaa irratti akka isaan dhiibbaa uumanii. Psychoanalytic theoryin kun namicha Sigmund Freudin jedhamu kanaan akka hundaa'e achumaanii wanti yeroo hundumaa keessoo gadi fagoo keenyaa keessa constant conflict lolii dhaabbataan akka jiru walitti bu'iinsa dhaabbataan ego fi superego gidduu akka jiru dubbannee jira. Egaa akka namicha kanaatti isaan kun sadeen yeroo hundumaa olaantummaan dhaabulu ego superego kan jedhamu kun jechuudha. Id kan jennu pleasure principle jedha. Pleasure principle jechuun fedhii guuttachuu ammaa irratti kan hundaa'e. Gammachuu ammaa irratti kan hundaa'e. Fakkeenyaaf satisfaction ammaa irratti immediate satisfaction irratti kan hundaa'e sana guuta jechuudha. Ijoollummaa keenya kaasee dhuguu dhalannu kaasee nu keessa kan jiru waan tokko amma asitti fidaa kan jedhu here and now I want
water, I want food, I want sex, I want everything here and now. Waan na barbaachisu hunda qaama kiyyaaf asumaaf ammattiin barbaada dhimma aadaan qabu, dhimma duudhaan qabu, dhimma loojikiin qabu jedhu. Egoon immoo reality principle. Reality principle jechuun logic principle jechuudha. Loojikii irratti hundaa. Wanti ati gootu kun dhiibbaa sirratti uumataanaan dhiisii hin miidhamtaa jedhee kanii loojikaalii akka ati gootu godhu jechuudha. Super egoon immoo dhiibbaa sirratti uumes dhiises wanti ati sirrii miti jettu sirrii miti taanaan akka seeraatti, akka amantiitti, akka duudhaatti wanti loojikaalii sammuu namaa irratti sirrii hin taane dalagamuu hin qabudha. Wanni cubbuu ta'e, wanni dilii ta'e dalagamuu hin qabu jedhee jechuudha. Kanaaf idiin amma barbaada. Super egoon tasan barbaachisu seeraan ala jedha. Kanaaf egoon araarsituu lameenii jechuudha. Kanaaf complete idiin unconscious jedha. Egoon immoo conscious keessas unconscious keessas ni jirti. Super egoon conscious mind keessa ni jira, unconscious mind keessa ni jira. Idiin beeleera nan nyaadhatti, eebodheera nan dhuga jetti. Anamma fedhiin qulqunnamtii saalaa na barbaachiseera ammuma raawwadha jette jechuudha. Idiin animalistic bifa amala bineensummaa jette jechuudha. Kan immoo fruit pleasure principle jedhedha. If it feels good, do it. Usitti tolaan raawwadhu jetti. Egoon executive director bulchaa olaanoo geggeessaa hojii jechuudha. Egoon geggeessaa hojii executive jechuun kan hojii geggeessu jechuudha. Reality principle dha. Logically hin miidhamtu taanaan hin gootaadha. Maal jedha? It works on the reality principle, which is the need to satisfy the demands of the id and reduce libido only in ways that will not lead to negative consequences. Gara miidhaatti sin geessu taanaan raawwadhuudha. Gara miidhaatti sin geessu yoo ta'e. Kanaafi negative consequences hin qabu yoo ta'e, bu'aa hamaa hin qabu yoo ta'e, dhiibbaa hamaa hin fidu yoo ta'e akkati raawwattu godha jechuun egoon. Libido energy jechuun wanta fedhii keenya guutuudhaaf nu keessatti raawwatu. Wanta fedhii keenya guutuudhaaf humna nu keessatti dammaqu wayita jechuudha. Humna dammaqaa yoo dheebotti akkati nyaattuuf kan si dhidhiibu, yoo beelofte akkati yoo dheebotti akka dhodduuf, yoo beelofte akka nyaattuuf, yoo fedhii wayii qabaatte fedhii sana akka raawwattuuf kan keessa kee taa'ee akka paawuriitti si kakaasu sun libido energy jedhama jechuudha. Libido energy kun gadi hin bu'u taanaan rakkoodha jechuudha. Kanaaf egoon libido energy kana gadi buusuudhaaf hojjeta jechuudha. Super egoon immoo morality irratti hundaa'uu qabda. Tasgabbaa'ii. Kun Rabbi biratti sirrii miteedha. Egoon kun seera biratti sirrii miteedha. Super egoon immoo Waaqa biratti, Rabbi uumaa biratti sirrii miti jedha jechuudha. Super egoon lama ego idealidhaa fi conscienceidha. Ego ideal kan jennu seera duudhaa hawaasaa beeknee akka eegnu kan godhu. Conscience qalbii kan jennu kun immoo wanti sirrii hin taane maal akka ta'e beeknee akka irraa of eeggannu kan gootu jechuudha. Psychosexual stage kan jedhu ni jira. Stage namni kee darbee guddatu. Egaa akkuma sila isiniin jennee muuxannoon ijoollummaatti keessa darbinu nam guddaa guutaan dhiibbaa irratti uumaadha. Ijoollummaatti stagein jiru maal jedhama? Guddachaa gudeemnu maal jedhama? Achitti rakkoon uumamu nurratti immoo rakkoo akkamii qaba kan jedhu firii dubbateera. Oral, anal, phallic, latency, genital stage jedhamu. Oral kan jennu kan ijoolleen afaaniin itti gammaddu yogguu ta'u kun dhaloota hanga waggaa tokkoo ta'a. Anal jechuun kan ijoolleen karaa qulqullina qaama isaanii itti gammadan bakki gammachuu isaanii achi yogguu ta'u kun waggaa tokko hanga sadiittidha. Asitti gaanii egoon jira. Oraalii keessa immoo idiin jira. Anaalii keessa idiinis egoonis ni jira. Maaliif egoon kan developii guddachuu jalqabu waggaa tokko booda kaaseeti waan ta'eef. Phallic stage kan jedhamu immoo waggaa 3 hanga 6 hagguu ta'u bakki gammachuu qaama keenyaa genitaaliyaa qaama wal hormaataati jechuudha. Yookiis qaama wal quunnamtii saalaa hagguu ta'u qaqqabuudhaan kan isaan itti gammadanidha. Achumaan immoo dhaalaan abbaatti ilmi haadhatti harkifamuudhaan Oedipus complexidhaaf Electra complex kan jedhaman psychological state kan Freud jedhee yaamu kan ittiin ijoolleen fedhii wal quunnamtii isaanii gammachuu isaanii ittiin bahatan osoo hin beekin unconsciously jedhee yaaduudha. Latency stage immoo waggaa 6 hanga waggaa 2 puberty waggaa 2 booda eegala. Iddoo kanatti immoo sexual feelingin fedhiin wal quunnamtii saalaa ni rafaa ni ciisa ni bada jechuudha. Chinu dormantidha. Oguu kanatti
ijoolleen waan gochaa turanitti guqaananii dhokatanidha. Genital stagein pubertii hanga du'aatti waggaa 2 kaasee hanga du'aatti ka jirtu kan qaama walqunnamtii saalaa uumamaatiin namoonni walqunnamanii fedhii walqunnamtii saalaa isaaniitti gammaduu danda'an ta'uu isaa dubbataa jechuudha. Egaa rakkoon iddoo kanatti uuman hundi isaanii gaafa guddatan rakkoo guddaa uumuu danda'u jedhamee yaadamee jira. Fakkeenyaaf idii oraalii irratti bakka afaanitti ijoolleen kan isheetti gammaddu hodhuu, ciniinuu, nyaachuu, dhuguu ta'u iddoo sanatti fikseeshinii yoo rakkoon uume fikseeshinii utuma. Fikseeshin jechuun wanta ganama sitti maxxane tokko galgala sirraa bahuu danda'u jechuun waan daa'imummaatti rakkoon sirratti uumamte kun ogguu guddattuu fikseed sitti taateetu yeroo guddatturree sirratti mul'atti jechuudha. A child can be fixated as nail baiting, warra qeensa nyaatan ta'uu, warra sigaaraa xuuxan ta'uu, warra mastiika nyaachuuf jaalatan ta'uu, warra dhugduu ta'uu, warra quba hodhan ta'uu, warra dubbii baay'isan talkative laaflaafii warra jedhan san ta'uu jechuudha. Yoo maal ta'e yoo oral stage irratti waggaa 1 hanga 2 harma haadhaa sirriitti hin oone yoo ta'e yoo over gratified yookiin under gratified yoo ta'ani humnaa ol yoo gammadan hamma barbaadamu gadis yoo ta'ani fedhiin isaanii sirriitti hin guutamne yoo ta'e humnaa ol guutame yoo ta'es rakkoo fixationii kanneen uumamaa jechuudha. Anal stage irratti immoo bakki gammachuu isaanii akkuma dubbanne bakka kara qaama qulqullinaa isaanii kara sagaraa bahan hogguu ta'u waan lamatu uumama jechuudha. Maatiin garmalee yoo maalifitu sagaraa bakka malee baate jedhanii itti ori'u itti dheekkamu huntumu yoo taate anal retentive jechuun qabachuudha. Akka isaan qabataniif garmalee akka isaan sodaatan garmalee akka isaan sheena'an godhanii guddisu jirriin kun gaafa guddatan warra xurii xiqqootti qaanfatan ta'u jechuudha. Lammaffaan anal expulsive bakka maatiin immoo akka feete daa'imni akka feete yoo ofirratti albaate hin gaafatan yoo ta'e of xureessite hin gaafatan yoo ta'e hin to'atan yoo ta'e mucaan gaafa guddatu carelessly waan guddattee fi qulqullina kan hin eegganne jireenyi isaanii kan waliin qixxaanne disorganized kan ta'e biiroon isaanii namummaan isaanii gaa'illi isaanii hojiin isaanii dalagaan isaanii borcamaa jajjeqamaa ta'uu danda'a jechuudha. Sadaffaan phallic stage yogguu jennu Oedipus complex kaslasiniin jedhee fi Electra complex kadhalaa Oedipus complex dhiironni gara abbaa fakkaatanii haadha harkisu dhalaan immoo haadha fakkaatanii abbaa harkisu osoo hin beekin psychologically jechuudha. Unconsciously jechuudha. Kanaaf same sex parent which can identifying with same sex jechuun warra qaama saalaa wal fakkaatan identify of fakkeessu jechuudha. Maaliif opposite sex attract gochuudhaaf. Akkana jechuun saala faallaa maatii jechuudha. Haati dubarri abbaa ilmi haadha ofitti harkisuudhaaf kana godhu kan osoo hin beekin godhu egaa asitti rakkoon uumamte garmalee ofitti butanis garmalee ofirraa dhiibanis rakkoon uumamte jechuudha. Rakkoo maali? Rakkoo hawaasummaa, rakkoo gaa'ilaa, rakkoo relationship abbaa manaa fi haadha manaa gidduu kan abbaa manaa tumtu kan haadha manaa tumtu kan walii hiiktu kan hin gammanne jechuudha. Arfaffaan latency stage bakka sexual energy itti deactivated ta'u bakka itti rafu dormant bakka itti ta'u guutamu asitti rakkoon uumamee jennaani iddoo kanatti akkuma beekamu sexual energy isaanii gara hiriyaa walqunnamtii saalaa osoo hin taane saala wal fakkaata dhiira wajjin hiriyaata dubaraa wajjin hiriyaataati hiriyummaan achitti baay'ee walitti dhiyaatu hin taphatu wajji guddatu haa ta'uti rakkoon yoo uumamte negative fixationii kan uumuu danda'u maaltu dhufuu danda'a ammallee immaturity bilchina dhabuu asitti keessumaa relationship keessatti bilchina dhabuu bakka hin taanetti kufuu fiduu dandeessa jechuudha. Successful relationship walitti dhufeenya sirrii ta'e akka hiriyaattis ta'e akka kan gaa'ilaafis kan bultiifis walitti dhufeenya sirrii ta'e uumuu dhiisuu danda'u jechuudha. Inni dhumaa genital stageidha. Genital stage jechuun waggaa 12 kaasee dhalaa fi dhiirri yoo wal qunnaman mucaan uumamuu danda'u plus normal sexual satisfaction bakka inni uumamuudha. Asitti yoo rakkoon uumamte rakkoo ammas rakkoo hawaasummaa keessumaa fuudhuu dhiisuu danda'u jechuudha. Heerumuu dhiisuu danda'u jechuudha. Iddoo kanatti baay'ee of eeggachuun dhukkuba irraa of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Dhimma gaa'ilaa beekuun baay'ee barbaachisaadha. Dhimma walqunnamtii saalaa beekuun baay'ee barbaachisaadha. Dhokatanii waan hin taane gochuurra mul'inatti maatii wajjin qaama dhimmi isaa ilaallatu wajjin diskas godhanii achi keessa rakkoo sana keessaa bahuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha.
barnoota isaanii irratti akka xiyyeeffatan yeroodhaa fi fedhiin dargaggummaa isaan miidhuu akka danda'u beeksisuun irraa akka of eeggatan gochuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Egaa sanatti aansanii difeensi meekaanizimii ilaalle isaan gadi fageenyaa ilaallee irraa waan ta'eef viidiyoo isaa ilaaluu dandeessu gara 10tu jiru amma kallattumaan gara trait theory deemnaa jechuudha. Personality theories, trait theories of personality theories. Trait theory ga amma psychoanalytic theory irraa gara kana yommuu dhufnu as keessa maaltu jira seetanii trait jechuun amala dhaabbataa namootaa kan yeroodhaaf iddoodhaan jijjiiramne jechuudha. Which is consistent over time and across situation ka jennu jechuudha. Kanaaf wanna gurguddaa sadii hubachuu dandeenya relatively stable dha traitini relatively stable across situation dha across time akka ta'e people differ on how much particular personality trait they possess. Namoonni particular personality trait tokko amala personality tokko irratti namoonni adda addaa bifa adda addaa argisiisuu danda'u. Fakkeenyaaf jaalalli trait tokkodha, jibbi trait tokkodha. Haa ta'uuti sadarkaan jaalalaa namoota adda addaa jechuudha. Inni kan isaan kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Trait theories yommuu kaafnu waan lama dubbanna jechuudha. Personality traitidhaa fi trait theory kan jennu kaafnu jechuudha. Personality trait eeguu jennu personality characteristics that endures, lasts over time and across different situations jechuudha. Personality trait jechuun amala eenyummaa jechuun kuni kan iddoodhaaf yeroodhaan jijjiiramnedha. Trait theory kan jennu immoo focus on measuring, identifying and describing individual differences in personality in terms of trait. Inni kun immoo personality trait kan safaru measuring kan godhu garaagarummaa namoota gidduu jiru madaalee kan kaawwachu. Personality traitidhaaf trait theory addaddummaan isaanii kan. Personality trait kan jennu addaddummaa amala namootaa kan yeroodhaa fi iddoodhaan jijjiiramne yogguu ta'u, trait theory immoo amala kana garaagarummaan namoota gidduutti fidu kan qayyabatudha jechuudha. Fakkeenyaaf trait theories usually describe traits on a continuum. Example, continuum for confidence. Amma iddoo kanatti continuum jechuun toora laayinii irra kaa'ee ilaalaa jechuudha. Inni safara waan ta'eef trait theory. Confidence yoo ilaaltanii iddoo tokkotti apprehensive dha, iddoo tokkotti cautious dha, iddoo tokkotti immoo self assured dha. Apprehensive jechuun bakka confidence hin jirredha. Cautious immoo giddu galeessa bakka itti balance ta'ee jiru. Self assured immoo more confident, isa dhumaa confident nama ta'ee jiru. Laayinii kana gidduu jira jechuudha namni. Namni hundumtuu iddoo tokko qabxii tokko irra hin jiraatu jechuudha. Yoo fakkeenyaaf kun 0dha hanga 10 yoo ta'e inni tokko 0.1 ta'uu danda'a. Inni tokko 0.001 ta'uu danda'a. Inni tokko 9.1 ta'uu danda'a. Inni tokko 7.88 ta'uu danda'a. Kanaaf continuum irra jiru malee namoonni exactly tokko ta'uu hin danda'anidha. As keessatti namni beekamaan Golden Allport jedhama. Trait theory kana kan develop godhe bara 1897 kaasee bara 1967tti nama jiraatedha. I think nama waggaa 70 jiraatedha. Golden Allport psychologist trait theory irratti beekamaa ta'e jira. Maal godhe gaa namtichi kuni amala namaa kan ibsan dictionary Ingiliziidha, hunda Ingiliffaadha, hunda gaafa ilaalu adjectivoonni jechoonni nama ibsan, amala nama tokko ibsan hanga 17,958 jechuudha. Almost gara 18,000 adda baase. Jechoota nama ibsan abaluu gamna, abaluu garraameedha, abaluu kara jabeessa, abaluu bareedduudha, abaluu daftee aarti. Jechoota namoota ibsan jechuudha. Aggressive person, gara jabeessa, nama gara jabeessa, lovely person, nama jaalalaa. Jechoonni namoota ibsuu danda'an namoota gara 17,958 adda baase. Sana booda maal godhe jechoota wal fakkaatan eliminate godhe yookiis hin balleesse. Eliminated synonyms. Example, nasty, horrible, mean, awful, spiteful. Kun amma nama jibbu, nama tuffatu, nama jibbisiisu, nama hin tolle, nama ciggaasisu. Kun amma jechuma tokko ibsa jechuudha. Kanaaf isaan wal fakkaatan kana adda baase. Eliminate words not often used. Example, kan biraani jechoota namoonni ittiin fayyadamne kan akka crematistic and stultiloquent. Anamma jecha kana dhaga'een beeku Ingiliffa keessatti. Maal namni itti fayyadu taanaan stultiloquent hin jennu taanaan maal goona dheekee baase maal fide eessatti fide gashee 4,500 itti gashe jechuudha. Kuma meeqa? 17,958 jechoota nama ibsuu danda'an. Allport then bakka sadiitti isaanirre kategorii sadiitti gartuu sadiitti cardinal,
central, and secondary. He arranged the three categories into hierarchy. Hierarchy dhaan immoo kaa'e. Akkana jechuun kaardinaaliin olaanaa akkuma argaa jirtan kana iddoo tokkoffaarra kan jiru yogguu ta'u centraalii taanee jira. Secondary immoo kunoo sadarkaa sadaffaarra jira jechuudha. Akkana jechuun akkuma asirraa argaa jirtani kaardinaaliin amala tokko kan amala nama tokko dominate godhu yogguu ta'u central kan jedhamu immoo giddu galeessummaadhaan kan namni ittiin beekamu yommuu ta'u sadaffaan secondary traits warra jedhaman kan yeroo baay'ee darbanii jireenya keenya keessatti mul'atan amaloota akkasii ta'e akkasitiin kaa'e jechuudha. Meen ilaallamee itti deemne. Fakkeenyaaf cardinal trait jechuun maal jechuudha? These are traits that dominate an individual's whole life, often to the point that the person becomes known specifically for these traits. Cardinal trait kan jennu treetii yookiis amala jireenya nama tokko dhalate hanga du'uutti kan olaantummaadhaan irratti mul'atan dominate godhan yogguu ta'u achumaan kan ittiin namoonni illee ittiin nama sana beekan kan namni sun ittiin beekamu. Allport suggested that cardinal traits are rare and tend to develop later in life. Yeroo baay'ee cardinal traitiin kuni baay'ee dafee mul'atu gara dhuma jireenya namaa keessa dhuftee mul'atti jedha. Fakkeenyaaf Mother Teresa fi Hitlerin argaa jirra iddoo kanatti. Mother Teresa maaliin beekamti? Jaalalaan beekamti. Cardinal traitiin se jaalala jechuudha. Hitler immoo maaliin beekama? Aggression gara jabinaan beekama jechuudha. Central trait kan lammaffaa jiru genetic characteristics that form the general characteristics that form the basic foundations of personality. These central traits, while not as dominating as cardinal traits, are the major characteristics you might use to describe another person. Kun hanga cardinal traitidha jireenya namaa irratti mul'ate kan ittiin namni ittiin beekamu hin ta'u. Garuu general characteristics jedhamanii bu'uura eenyummaa namaa kan ta'an amala namaa bebbeekamoo kan ittiin namoonni wal ibsan abaluu garraamii jechuu dandeenya. Abaluu tattaafataadha. Abaluu qaxaleedha. Abaluu kormeedha. Abaluu afaan hin danda'a. Abaluu akkas jennee kan ittiin jeneraalee ittiin nama ibsinu ittiin nama beeknu sun central trait jedhamu. Fakkeenyaaf independence of danda'ummaa, trustworthiness amanamummaa, competitiveness dorgomummaa, possessiveness ofittummaa, kindness garraamummaa, sensitivity waan xiqqootti aaruutti qabamuu, fearlessness soda maleessummaa isaan kun central trait jedhamu jechuudha. Secondary trait yookiin warri bakka sadaffaa sadhumaarra jiran immoo these are the traits that are sometimes related to attitudes or preferences and often appear only in certain situations under specific circumstances. Isaan kun immoo amaloota ilaalcha namaatiin wal qabatan yookiis fedhii namaatiin wal qabatan ta'anii yeroo baay'ee haalaaf bakka irratti hundaa'anii kan of mul'isan jechuudha. They are in certain situations, specific circumstances. Fakkeenyaaf yommuu nama baay'ee dura dhaabbatan nahu kun amma yeroo hundumaan naanu yeroo hundumaan sodaannu garuu yeroo nama dura dhaabannu qofa naanaa sodaannaa jechuudha. Namoota baay'ee gidduu hiriiranii dhaabbachuu yeroo hundumaan sodaannu achitti sodaachuu haala irratti hundaa'a jechuudha. Secondary traits are characteristics more specific to certain situations and control far less behavior. Walumaa galatti secondary traits amalootni secondary jedhaman kun sadarkaa sadaffaarra kan argaman kuni kan haalaaf yeroo irratti hundaa'an ta'anii amala namaa immoo hagas mara kan controlling goone jechuudha. Walumaa galatti kan summarize goone yommuu ilaallu cardinal traits that dominate an individual's whole life, often to the point that the person becomes known specifically for these traits. Freudian, for example, Machiavellian, narcissism, Don Juan, Christ-like, etc. Misaale amala amantii qabaachuu, inni tokko luba ta'uu, inni tokko sheekaa ta'uu, inni tokko qeesii ta'uu, abbaa amantii ta'uu,
Freudian ta'uu warra theory Freudittaman jechuudha. Machiavellian ta'uu warra theory Machiavellian fudhatan jechuudha. Narcissism yeroo baay'ee amala jireenya shakkiif walxaxaan guutame dhaabbatan qabne ta'uu jechuudha. Lamaffaan central traits kan jennu kun immoo general characteristics that form the basic foundation of personality. Amala namaa irratti hundee kan ta'ani kan akka intelligent, honest, amanamaa ta'uu, nama qaana'u, nama anxious ta'uu, nama sodaatu, nama nahu central traits jechuudha. Sadarkaa sadaffaaf sadhuma haala irratti hundaa'anii qofa kan mul'atan, yeroo irratti hundaa'anii qofa kan mul'atan, wantoonni amala nama kana nama keessaa damma osoo jiraatan qofa kan mul'atan secondary traits jedhamu jechuudha. Nama dur fuuldura dhaabbatanii dubbachuu sodaachuu. Hiriyoota wajjin dubbatu, taphatu akka barsiisaatti achi ba'anii dubbachuu sodaan akkasii amma secondary traits jedhamu jechuudha. Allport example inni name Martin Maloney jedhama. Umurii 16 cardinal trait to be accepted by others. Namoota biraatiin fudhatama qabaachuu. Central trait self-centered, possessive, outgoing, social, conformist, ambitious. Sadarkaa lammaffaa irratti amallisaa qaba. Namni nama hundumaa irratti sadarkaa tokkoffaa irratti fudhatamuu barbaadu sadarkaa lammaffaa irratti amallisaa of jaallataa. Possessive nama qabeenya kan biraa qabaachuu barbaadu. Ambitious, outgoing, nama sociability, nama wajjin walii galuu barbaadu. Maaliif fudhatama qabaachuu barbaada? Inni guddaan amalli isaa inni cardinalin, inni majorin, inni generalin nama hundumaa biratti fudhatama qabaachuu. Inni ittaanii dhufu amala isa sanaa fi hundee ta'an immoo of jaallachuu, namootatti dhiyaachuu, nama siyaasaafaa ta'uu, possessive, selfish ta'uu. Conformist maal jedhamu isaa namoota abbaa aangoo ta'an jala fiffiiguu conformist jechuudha. Authorityidhaaf aangoodhaaf kufuu isaan kun central trait isaanii akkana ta'uu danda'u. Secondary traits immoo dressing the latest fashion mucaan kuni faashinii jaalataa, classical muuziqaa jaalataa, classical muuziqaa prides himself on his physical fitness qaama isaati kanaan immoo darbee of jecha jechuudha. Egaa activity akkuma namicha kanaatti waan kan biraa hojjedhaa jedha. Kanaaf Allport walumaa galatti jechoota nama ibsuu danda'an trait theory keessaa kan inni kaa'ee jechoota 1753 irraa gara 4500 jechoota gadi buusee achirraa immoo bakka gurguddaa sadiitti isaan hiree isaanis cardinal, central, secondary akka jedhaman laallee jirra jechuudha. Cardinal kan jedhu jireenyi namaa kan ittiin beekamu, namni sun kan ittiin beekamu, addunyaa irratti kan ittiin beekamu yookiin hawaasa gidduutti kan ittiin beekamu yogguu ta'u, central trait kan jedhamu immoo bu'uura eenyummaa namaa kan ta'e traitota kan akka yeroo baay'ee namni ittiin nama ibsu ta'uusaa. Achumaan secondary kan jennu garuu haala tokko keessatti qofa kan mul'atu ta'uusaa dubbanne. Eysenck kan jedhamu 1916 to 1997 kan jiraate namtichi kun immoo trait wal qabate dimensions of trait kan biraa qabatee dhufe jechuudha. Inni immoo bakka sadiitti hiree factor analysis itti fayyadame. Factor analysis to reduce cattle 16 factor to 2 he added a third in 1970s. Cattle kan jedhamu namni kan biraani moo 16 factor amala 16 adda baasee jira itti dhufna isaa. Inni immoo isaan kana gadi buuse bakka sadiitti. Introversion, extraversion. Introversion jechuun warra of keessatti jiraatan, of keessatti yaadan. Extraversion jechuun immoo warra alatti yaadan, alatti jiraatan, of keessaa gara alaatti warra sociability ta'an jechuudha. Neuroticism, emotional stability. Neurotic jechuun warra miirri isaanii waa xiqqoon dammaquu fi emotionally warra stable ta'an. Laayinii kanarra isaan kan sadaffaan psychoticism. Kanaaf isaan kana bakka sadiitti hiree kan kaa'e Eysenck jedhama jechuudha. Extraversion, neuroticism, psychoticism. Isaan kana sadan godhee kaa'e jechuudha. Universal trait theory jedhamu. So lammaffaan egaani universal trait theory jedhama jechuudha. Inni kun
introversion, extraversion. Akkuma sila isinitti hime introversion involves directing attention on inner emotions, while extraversion relates to focusing attention outward on other people and environment. Keessoo ofii irratti warra xiyyeeffatanii introvertiidha jechuudha. Qoba galeeyyii warra ta'an warra nama baay'ee wajjin hiriyaan ta'an introvert jedhama jechuudha. Extrovertiin immoo warra sociable ta'an warra hiriyaa baay'ee qaban warra garmalee haasa'an. Isaan kun warra social science irratti guddachuu barbaadan barachuu barbaadan faan kun extrovert jedhama jechuudha. Kanaaf a person high in introversion might be quiet and reserved individual. High in extraversion might be sociable and outgoing. Isuma nama isinitti hime jechuudha. Introvert warra ta'anii reserved warra ta'an warra of qusatan jireenya hawaasummaa irraa warra of qusatan hiriyummaa irraa warra of qusatan yoo riyaa qabaatan tokko yoo baay'ate immoo lama warra qaban jechuudha. Extraversion immoo warra nama hunda wajji walii galan warra nama hundatti dhiyaatan jechuudha. Neuroticism kan jennu dimensioniin kun madaalli kuni gam tokkoon niirootikiidha gam tokkoon immoo steebiliidha. Niirootik jechuun warra waan xiqqoodhaan cinqamanii jeeqaman jechuudha. Eysenck trait theory is moodiness versus even temperedness. Mood like moody irratti kan moodiness jechuun wanta namoota moodiin isaanii haalli xiinsammuu isaanii dafee jijjiiramu jechuudha. Warra waan xiqqoon aaranii waan xiqqoon gammadanii jechuudha. Even temperedness in immoo warra tasgabba'an jechuudha. Kanaaf neuroticism refers to an individuals who becomes upset or emotional, while stability refers to the tendency to emotional constant. To be emotionally constant. Warri miirri isaanii dhaabbataa ta'e isaan emotionally stable jedhamu. Warri miirri isaanii waa xiqqoon jijjiiramtu immoo neurotic or emotionally unstable. Mooded or moody ta'an jechuudha. Sadaffaan psychoticism yommuu jennu after studying individuals suffering from mental illness, Eysenck proposed a personality dimension he called psychoticism to his trait theory. Kan biraa immoo dhimma nageenya sammuu edda qorateen booda namtichi Eysenck jedhamu kun amala namaa kan psychoticism jedhu qabatee dhufee jedha. Gaamma kuni dhimma nageenya fayyummaa sammuu wal qabatu ta'uu isaa asirraa hubannaa jechuudha. So individuals who are high on this trait tend to have difficulty dealing with reality and may be hostile, non-emphatic and manipulative. Psychoticism jechuun warra rakkootiin sammuu qabanii fi warra rakkootiin sammuu hin qabne ta'anii warra hiraman jechuudha. Walumaa galatti. Psychotic yoo ta'e namni tokko psychotic jechuun ifama nama jiramti haasaansaa haasaa namoota hawaasa hedduurraa adda kan ta'e nama gochisaa yuunikii ta'e bita namatti galu aboo kun sammuun isaa sirrimti kun xiqqoo maanni wanti inni haasa'u kuni xashee wayiidhaa xiqqoo xasheedha jedhu wanni baay'ee nama ta'e saayikootikiidha jennu saayikoolojistoonni saayikootikiidha namni kun warra xiqqoo sammuun isaanii dhukkubsatoodha jettanii adda baaftanii akka tiriitiin goonee fi hojii isaanii seerumaan hojjetu seerumaan jiraatu inuma guddatu garuu dubbiin isaanii darbee hojii isaanii hojjetan amalli isaan argisan immoo akka isaanii namoonni ilaalcha addaa akka isaan ilaalan kan godhu eeguu ta'u saayikootik jedhamu jechuudha. Emotional stability gara emotional unstability gidduu akkuma kana extraversioniidhaa fi introversionii dimensioniin x-axis-dha introversion and extroversion yommuu ta'u dimensionii y-axis-dha immoo emotional stability-dha emotional unstability akka jirudha. Isaan kana gidduu amaloota jiranidha. Isaan kana screenshot gootanii ilaaluu dandeessu, post gootanii ilaaluu dandeessu, amaloota adda addaa akka ta'an. Fakkeenyaaf extraverted neurotic jechuun maal jechuudha? Extraverted neurotic jechuun gararraadhaan y-axis irratti neuroticidha, gadiin immoo extravertedidha jechuudha. Kanaaf amala akkasii touchy, restlessness, aggressiveness, excitable, changeable, impulsive, optimistic, active. Extravert jechuun sociable jechuudha. Neurotic jechuun warra miirri isaanii waa xiqqoodhaan jijjiiramudha. Kanaaf namoota xiqqoo yoo itti buutanii dammaqan touchy, restless namoota ta'an namoota boqonnaa hin qabne jechuudha. Aggressive namoota gara jabeeyyii nama lolan jechuudha. Excitable namoota waan xiqqoon
extraverted ta'uun isaanii sociable isaan godha. Namoota hawaasatti dhiyaatan isaan godha. Neurotic ta'uun isaanii immoo hawaasatti dhiyaatan immoo namoota waan xiqqoon gammadan namoota waan xiqqoon aaran ta'u jechuudha. Gad dhufaa gaafa deemtanii changeable namoota jijjiiram impulsive optimistic active isaan kana ta'u. Isaan kaanillee pause gootanii ilaaluu dandeessu. Personality dimensions extraversion, introversion, neuroticism, emotional stability, psychoticism. Golaaltan warri gaa extraverted ta'anii extraversion, introversion irra jiran gaaffiisin gaafattanii deebisuu fi dandeessan namni tokko extravertidha moo introvertidha. Namni tokko nama haasummaa irratti hirkatudha moo nama of keessatti hirkatudha jettanii adda baafachuudha. Do you like going out a lot jettanii gaafatu jechuudha. Yeroo baay'ee namoota wajjin bahuu ni jaalattaa? Do you usually take the initiative in making new friends? Hiriyoota haaraa uummachuudhaaf kaka'umsa ni qabdaa? Sadaffaan, are you able to get some life into a boring party? Party deemuun jaalattaa? Party adda addaa, occasionii adda addaa, social life adda addaa jaalattaa? Egaa inni warri deemuu jaalatanii extrovertidha jechuudha, extravertidha. Warri jaalatanii immoo introvertidha jechuudha. Gaaffii jalqabaa namoota wajjin bahuun jaallata, warri bahu namoota baay'ee wajjin bahuu jaallatanii extrovertii ta'u jechuudha. Warri immoo no qofaa isaanii ta'anii dubbisuu, ta'anii fiilmii ilaaluu, ta'anii ofii wajjin haasa'uu, warri isaan immoo introvertii ta'u jechuudha. Take more initiative to make new friends. Hiriyoota haaraa uummachuu warri jaallatanii extrovertidha. Warri immoo hin jaallanne immoo introvertii ta'u jechuudha. Neuroticism emotional stability dhaaf gaaffiin gaafatamuu danda'u. Do you blush more often than most people? Yeroo baay'ee dafteetu aariin sirra galagalaa yoo dhugaatee niirootikidha jechuudha. Yoo miti ta'e emotional stability itti dhiyaatta jechuudha. Egaa kun giddu galeessummaadhaan eessa akka inni tokko ta'ee lama ta'e duwwaadhaan amma 10 gidduutti kan safaramu ta'uu danda'a. Are your feelings easily hurt? Akkamii miirri kee waa xiqqoodhaan miidhama moo? jedhamee gaafatamaa jechuudha. Namni tokko tokko waan abaluun ittiin jedhamee otoo waan jedhamee of hin ajjeesaa isaanii namoota niirootikidha jechuudha. Warri kaan immoo emotional stable warra miirri isaanii bilchaateedha jechuudha. Yookiis stability jechuudha. Does your mood often go up and down? Yeroo baay'ee moodiin kee takka ol takka gadi ba'a. Jijjiirama akkana taanaan niirootikidha jechuudha. No moodiin koo wal fakkaataadha yoo jenne ta'e garuu emotional stability ta'a jechuudha. Ni psychoticidha moo mitis jechuudha. Do you like it when other people are afraid of you? Namoonni yeroo isaan sodaatan hin jaalattaa situ tolaa? If you say yes, ati psychoticidha jechuudha. Would you describe yourself as an ambitious person? Nama wayitti gaggabu, nama guddinaaf gaggabu, nama waa argachuudhaaf intini ta'uudhaati akkamiidha ambitious taataa? Feetaa fedhii olaanaa qabdaa kun psychoticidha jechuudha. Do you prefer to do your own thing rather than follow the rules? Yeroo baay'ee seeraaf bitamtamoo akka mataa keetti deemuu jaalatta. Psychoticii warri ta'anii seeraaf hin bitaman jechuudha. Yeroo baay'ee karaa mataa isaanii deemuu seeraanis namaanis walitti bu'u jechuudha. Inni dhuma Big 5 modelidha. Big 5 modeliin Kaatiliidhaa fi Eisenhower irratti hundaa'uudhaan dhufee considerable research hojjetee dhufee wantoota jiran kana introvert, extrovert warra 4,500 irraas warra 3 irraas fidee dhufee Big 5 jedhee 5tti kan gashee jechuudha. Isaan kuni Ocean jedhamu jechuudha. Ocean yeroo jennu openness abbreviationidha. Gabaajeedha jechuudha. Gabaajeen O jettu banamuu gam tokkoon cufamu gam tokkoon banamuu argisiifte jechuudha. 0 hanga 10 yoo fudhatee ilaaltan. Warri gara cufamuu dhufanii people who don't like to change status quo. Namoota haala keessan jiran irraa jijjiiramuu hin barbaanne closed jechuudha. Cufamuudha jechuudha. Warri gara 10 jiran immoo people who like to change status quo. Warra waan haaraadhaaf banamoo ta'an jechuudha. Open warra ta'an jechuudha. Kanaaf namni amala akkamii qabaa? Yookiin cufamaa yookiin banamaa gidduu jira jechuudha. Warri kaan gara banamuutti warri kaan gara cufamuutti. Maaliif waan haaraadhaaf? Conscientiousness jechuun immoo it refers to a person's organization and motivation with people who score high in the dimension being those who are careful about being in places on time and careful with belongingness. Namoota jireenya isaanii keessatti namootaafis ta'e waan itti kennameef of eeggatanii
irraa warra of hin eegganne conscientiousness conscious ka jedhu kan dhufe qalbii irraa kan dhufte ta'a jechuudha. Conscientiousness namni haayidhaan conscientiousness haayidha ta'ee nama galfatatti kennameef baay'ee of eeggatu nama beellama yeroo isaatiif iddoo isaatti eeggatee argamu conscientious jedhama jechuudha. Warri kana hin goone immoo low conscientious jedhama. Warri kana godhanii high conscientious jedhama. Sadaffaan extraversion inni kun isuma sida dubbanne wal fakkaata. Namoota outgoing sociability ta'an hiriyummaa irratti namoota wajjin ba'uu irratti hawaasummaa irratti fedhii olaanaa qaban warra alatti namoota irratti dhiibbaa uumuudhaan ofirratti dhiibbaa uumuudhaan hiriyaa irratti ollaa wajjin fiigan isaan kun maal jedhamu extrovert jedhamu. Namoonni ofii isaanii wajjin haasa'an qofa maatii isaanii wajjin dubbatan keessatti yaadan keessatti gammadan waan baay'ee qofaa isaanii dalagan isaan immoo introvert jedhamu. Sadaffaan agreeableness እንግዲህ ocean isiniin jedhee ragaa silaa on openness idha seeing conscientiousness idha in extraversion idha in agreeableness idha inni neuroticism idha jechuudha. So akka namtichi kun jedhutti agreeableness jechuun namoota emotional style isaanii easy going ta'e cal jedhima kottuun deemna gaafa namoota deemna nama salphaatti nama duukaa bu'uu danda'an nama salphaatti nama amanan namoota abbaan barbaade amansiisuu danda'an namoota gammachuu jaallatan isaan kun agreeableness isaanii high warra ta'an warri low ta'an immoo namoota salphaatti nama waliin galle namoota waan hundumaa shakkan namoota yaada namaan fudhanne isaan kun low end irra jiru jechuudha. Neurotikiin akkuma sila isin jenne namoota miirri isaanii waan xiqqoodhaan gadi bu'ee waan xiqqoodhaan ol ka'uu danda'u isaan neuroticism jedhamu jechuudha. Kanaaf Big Five modeling openness to experience the tendency to be imaginative, independent and interested in variety wantoota adda addaa keessatti waan haaraa uumuuf argachuu irratti namoota openii ta'an achumaan immoo practical conforming interested in routine namoota waan wal fakkaataa waan kaleessa hojjechaa turan yoo seerri haaraan ba'e hin fudhanne yoo karikulamiin haaraan ba'e namoota hin fudhanne isaan namoota register godhan namoota falman ta'uu qabuudhaan namoota kaleessa isaanii maxxananii jiraachuu danda'an isaan immoo closed jedhamu jechuudha. Conscientiousness, the tendency to be organized, careful and disciplined versus disorganized, careless and impulsive. Namoota jireenya isaanii keessatti baay'ee of eeggatan, namoota naamusa qaban, namoota namaafis qabeenyaafis of eeggatan, namoota jireenyi isaanii organized ta'ee, walqabataa ta'ee isaan conscientious jedhamu warri non conscientious jedhamu disorganized warra walxaxaa jejjeeqamu careless eeggannoo ofiif namaaf kan hin goone impulsive waan xiqqoodhaan kan wacani kan jeeqanii isaan immoo non conscientious jedhamu jechuudha. Extraversion gaafa jennu is the tendency to be sociable, fun loving and affectionate namoota jaalala qaban namoota namatti dhiyaatan namoota bashannanuu jaallatan guutuu namoonni introvert jedhaman immoo opposite isaa isaan immoo retiring, somber, reserved, qoba galeeyyii ofitti warra haasan warra qofaa jiraatan. Agreeableness the tendency to be soft-hearted, trusting and helpful. Agreeableness jechuun namoota gara laafota jechuudha. Namoota nama waan hedduu amanan, namoota nama gargaaruu jaalatan. Whereas non-agreeableness jechuun ruthless, gara jabeeyyii, suspicious, shakkitoota, uncooperative namoota hojii walii galanii hojjechuu kan hin barbaanne. Isaan immoo low-dha jechuudha agreeableness isaan. Neuroticism, the tendency to be calm, secure and self-satisfied versus anxious, insecure and self-pitying. Highly neurotic warra jedhamanii anxious warra cinqaman jechuudha warra dhiphatan warra insecurity nagummaan itti nagaamne warra waa'ee ofii isaanii gara malee dhiphatan guutuu low neurotic warra jedhaman immoo isaan warra tasgabbaa'oo warra ofitti gammadanii warra nagaa qabaatan jiraatan jechuudha. Humanistic theory sadaffaadha. Carl Rogers fi Abraham Maslow kan isaan kana guddise walumaa galatti jarreen kun maal jedhu namni self motivated ability qaba of jijjiiruu danda'a sadarkaa guddaarra ga'uu danda'a sadarkaa guddaa isaan jedhan immoo self actualization waan hundumaa yoo haalli mijateef if environments are appropriate for a person to develop of guddisuu danda'u jedhanii namoota amanan humanistic jechuun nameenyummaa namaatti kan amanan namni hundumtuu gaarii ta'e dhalate nama hamaas gadhees gochuu kan danda'u environmentiin keessa jiraatu jedhanii namoota amananidha.
Kanaaf Carl Rogers fi self concept yaada jedhu jira. Self concept jechuun yaada ofiif qabnu jechuudha. Kanaaf namni yeroo hundumaa guddachuudhaaf dhama'a. Self actualization irra ga'uudhaaf dhama'a. Kanaaf immoo kan fayyadu ilaalcha ofiif qabu. An image of oneself or the self concept jedha jedheetu amana jechuudha. Self concept is based on what people are told by others and how the sense of self is reflected in the words and actions of important. Wanti namoonni nuun jedhan, wanti namoonni yaadi namoonni nuun kennani ilaalcha nuti ofiif qabnu irratti dhiibbaa fideetu akkaataa nuti ilaallu sanaaf bu'uura of ilaallu sanaaf bu'uura ta'a jedhu jechuudha. Kanaaf eenyummaa lama jira. Akka jarreen kun jedha akka Carl Rogers jedhutti real self fi ideal self. Eenyummaa dhugaadhaa fi eenyummaa yaadaa. Akkana jechuun eenyummaa yaada eenyummaa dhugaa jechuun waanuma taane jechuudha. One's actual perception of characteristics, traits and abilities. Dhugumatti ani akkas jennee kan of yaadnuu fi idealin immoo this person is what one should be or would like to be. Primarily comes from those important significant. Yeroo baay'ee kan itti of yaannuuf jechuudha. Ideal self jechuun kan ani akkas jennee of yaannu yoo ta'u, real self immoo kan nuti taanee jiru dhugumatti taanee jiru jechuudha. Fakkeenyaaf ani dandeettiin koo 10 yoo ta'e akkaataan itti of yaadu immoo 15 ta'uu danda'a, 5 ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf ideal self jechuun akkaataa nuti itti yaannu idea irraa kan dhufe yoo ta'u, real self immoo akka dhugummaadhumatti kan nuti taane san jechuudha. Egaa rakkoon kan uumamu edaga. Real self-dhaaf ideal self gidduu madaalliin hin jiru yoo ta'e, garaagarummaatu jira yoo ta'e, incongruence jechuun garaagarummaa yoo jiraate personality problem, rakkoo eenyummaatu uumamaa. Real self-dhaaf eenyummaan ofiisa dhugaadhaa fi ideal self akkaataa nuti of yaannu gidduu garuu wal madaalliin jira yoo ta'e, wal qixxummaa yoo jira yoo ta'e, congruence yoo uumamaa, kun immoo healthy personality yookiis eenyummaa fayya qabeessa uumaa jechuudha. Kanuma walumaa galatti real self should not be greater than ideal self. Real self-ni ideal self caaluun qabu, and even ideal self should not be greater than real self. Wamma danda'ametti wal madaaluu isaa jira. Kana irra rakkoo xiinsammuu uumaadha. Kanaaf fakkeenyaaf namni ideal self isaa real self isaa caalu yoo jiraate, namni ideal self akkaataa inni of yaadu waan inni ta'e ni caala yoo ta'e yookiin immoo wanti inni ta'e akkaataa inni of yaadu gadi yoo ta'e rakkoo of tuulummaa uumaa jechuudha. Maal kun kiisii duwwaa nutti tabbatti warra jedhanii jechuudha. Wanta inni jedhee of yaaduuf wanta inni ta'e adda addummaa gaafa uumu namni of tuultuu jedhee si ilaala jechuudha. Waan ati taate immoo waan ati yaadduun gadi yoo ta'e waan ati andaatee osoo jirtu akka shanitti of yaaddoo ta'e immoo gadaantummaas ta'u. If real self is less than ideal self, you have the problem of confidence. Rakkoo gadaantummaas dhaga'ama jechuudha. Kanaaf walumaa galatti real self-dhaa fi self identity yookiin self conceptiin baay'ee murteessaa akka ta'e humanistic theory keessatti. Inni dhuma humanistic theory keessatti wanti ka'u conditionalidhaa fi unconditional positive regard. Positive regard jechuun maal jechuudha? Jaalala, ho'ina, fedhii, kunuunsa nuti namaaf laannu yookiis maatiin, obboleessi, firri, barsiisaan namni nuti jaalannu nuuf kennu positive regard jechuudha. Jaalalli nuti argaa wanta positivity. Positive is vital to people's ability to cope. Egaa isaan kun immoo dandeettii namootaa irratti dhiibbaa mataa isaanii uumuudha. Positive regarding. Positive regarding kun egaa lamatu jira. Unconditional positive regarding fi conditional positive regarding. Unconditional positive regard jechuun jaalala, kunuunsa sababa irratti hin hundoomne. Akkanumatti fedhii ijoollee keenyaaf fedhii namoota enne kan gunnu unconditional condition irratti kan hundoofnedha jechuudha. Conditional jechuun immoo condition irratti hundaa'e yoo ati tokkoffaa baate saayikiliin si bita jechuun conditionii keessatti jechuudha. Ati tokkoffaa baates dhiiftes ani siin jaalladha jechuun immoo unconditional positive regardedha jechuudha. Isaan kun lamaan garaagarummaa mataa isaanii qabu. Unconditional positive regard namootaaf yoo laanne namoonni guddatu ofitti amanamummaadhaan guddatu jedhamee yaadama jechuudha. Conditionally yoo goone garuu still ammayyuu narraa waatu eegama jedhaniitu gadaantummaan itti dhaga'amuu danda'a. So
unconditional love fi unconditional love dhaaf conditional love garaagarummaan isaa amma iddoo kanatti ilaalaa kan jirtan isheen tokko trust kan jedhamtu gaafa mana barumsaa kee fixxu waan barbaadde barachuu dandeessaatti jedhanii nusi gargaara caaltuudhaan immoo gaafa mana barumsaa kee fixxu ati akkaataan isin jennetti barachuu qabdi gaafa sana si gargaaraatti jedhu trust fi unconditional positive regard diganname caaltuudhaaf garuu yoo lakki ati yoo doktorii baratte qofa jedhaniitu maatiin dirqisiisanii kun immoo conditional love jedhama jechuudha. Isaan kana irratti Carl Rogers dhaan processing kuni namni yoo unconditional love ergate positive regard ergate self actualization irra ga'uu danda'a jessa jedhuudha baay'ee galatooma ulfaadha. That is the end. Subscribe, like, comment. Bonanza Wisdom Channel.